Inni mabraatii fidu hadufu bismillah. Yoo dinqii tole golgeen tola akkuma jedhamu. Kanaafuu inshallah yoo nuti tollee ol kaane nu toluu danda'a. Amiin. 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 Bismillahi mabraatiin gaanii mabraatiin fi adaabatu. Amiin. Gaanii mabraatii diinii kan diinii dhufeesni fadaabatu. Bakki itti argamnu godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda balfoo Konchee naannoo Qofeetti argamna. Dhimmi isaas dhimma rakkina daandii fi riqichaa akkasuma humna ibsaa dhabuudhaan rakkina hamaa keessa kan jiru naannoon kun. Kanaaf jecha hawaasni bahee dhimma kanaaf karaa isaas sirreeffataa akka ibsaan galuudhaaf iyyata galfatanii iyyanni jaraas dhagahamaa jira. Daandiin kunis akka sirra of waloodhaan bahanii sirreeffataa jiru. Garuu riqichi immoo rakkoo hamaa keessa waan jiruudhaaf iyyatas galfataa jiranii gargaarsas gaafataa jiranii. Kana hordofuudhaan itti gaafatamaan kaawunsilii dargaggoota musliimaa Ustaaz Ishaaq Heekam haala kanaan erga babbareedaa dabarsanii jiran. Riqichi daandii ce'umsaa nu hundaafi malee waan zalaaqii darbuudha. Ofii isaatii jiraatuu baatus seenaa waan inni dabarsee deeme itti ilaalama. Warri nu dura darbanii namni gaggaariin akka jedhan duniyaa kana keessatti akka waan zalaaqii jiraattuutti waan kairii hojjedhu jedhan gaafa kairii hojjettu. Gaafa akiraa yeroo hojjettu immoo ji'a akiraa gisee hojjettu immoo akka waan hamma qofitti sa'aatii hojjetaartu kana duutee deemtuutti hojjedhu jedhan. Kana jennaani gammachuudhumatu nus fide. Kan ammoo yoo manni ol kee haga tokko lama wal gargaaree ejjennoon gad dhaabbatee namni keenya gaa akkuma beekamu xiqqoosii asumatti walii gaggalla malee dudduuba wal kokomachuu jiraata. Haasaa hiikuu jiraata. Bakki kun waan hiikan hin qabu. Waan wal komatan hin qabu. Waan wal dhaga'uu dhiisan tokko hin qabu. Karaan inni kun hunda keenyaaf karaadha malee nam tokkoof miti. Wanni inni ittiin adda nama godhu hin jiru. Dandeettii waan agarsiifatu waan hin qabneef hundinuu bakka kana laallatee itti yaadee itti cinqamee ilmoo isaa isa dhiiraas isii durbaas isa xiqqaa isa guddaas waan kana hubachiise. Wanni kun sadarkaa hadiisa nabiitti sallallahu alaihi wasallam ajrii guddaa wayii qaba. Hattaa waan cimaa bu'isaa nama ceesisuu miti. Qoraattii xiqqoo asii nama rakkiftu gufuu miila nama dhaatu nama jalaa kaasuun sadarkaa guddaa qabdi jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaafi waan bareedaa kana hojjechuu irratti immoo namni yoo nuti hundi kooti jennee abbummaadhaan hundinuu ol ka'e nutis gara keenyaan haga dandeenyuun tooftaa dandeenyu fayyadamnee nama tooftaa danda'u fayyadamuu danda'u fayyadamnee nama kallattii deemsaa beeku hundatti fayyadamnee qabannee buusaa kana gargaarsisuu hin dandeenya. Garuu yoo tokko qubeen tokko yookaan tokko isin jettan lama jenna malee osoo uummanni keenyaa fi nuti tokko hin jedhin nama biraa irratti gargaarsisuun hin cima. Namni biraa yoo ol ka'e immoo karaa hedduutti sagalee babal'ifachuu dandeenya. Miidiyaatis hin bira jira. Ergachis yoo nu deemes gaariidhuma ta'a. Abbaa miidiyaa Barakaati. Biiroon magaalaa Jimmaati. Irra deddeebi'eetuma keessaa godina Jimmaatti egaa sadarkaa gurguddaa irratti dhimma biyyaatii hojjetaara. Bakki inni har'a jiru aanaa Gommaa ganda balfoo Konchee naannoo Qofee bakka jedhamu ce'umsaa riqichaatii jedhee dhufe. Miidiyaa Barakaas warri hordoftan hundinuu koppiliinkiis, sheeriis, riipoostis, sabiskiraabiis waan godhamu barbaadu hundayyuu godha. Miidiyaa uummataa quuqamee karaa amantiitiinis, karaa biyyoomaatiis, karaa hayyoomaatiinis waa hundaanuu akkasitti dhaabbataaru. Bara keessaa barakadhaa isiniin jenna. Akkasii uummata keenya nuti immoo hundi asitti biyyi keenya haga jiru of qabee akkuma beekamu yoo namni waa gaafatamee kennuun ni maala bara. Isa dhimma ofiitii iyyuu miti. Isuma kan mootummaa iyyuu yoo gaafataman kennuun ni maala. Gaafatamanii dhabuutu rakkina malee. Ati yoo kadhataan tokko sitti dhufee naan kenniteef gammadaatuma oolta malee gaddaan ooltu. Garuu yoo bira daarfatte mataan kee akkuma takka taasisaa. Kanaafuu nama qabaatee yeroo hunda kennu Rabbi sina taasisu. Dildira kana osoo qabaanne nu hundinuu namni tokko mataa kiyyaan nan hojjechiisee namni hojjechiisu numa jiraata. Ergi immoo dhabne hundi keenya iyyuu waan danda'amu waan deddeemuu qabnu hatta haga dandeettiitiin kallattii hundaan deemne yoo jedhame yoo manni abbootiinis wal ijaaree nuti akka qeerroottis inshallah akkuma ijaaramee jiru jajjabeessinaa jiras wajjiniin jajjabaanna. Hundinuu wal ijaaree haga danda'een xiyya tokko qabu walirra buusee yoo deeme bakka ga'uu dandeenya inshallah. Warra galma ga'u Rabbi nu haa taasisu. Warra ittiin milkaa'u Rabbi nu haa taasisu. Kanuma jenna gaa waan baay'inaan jennu hin qabnu baay'inaan immoo bariiftaan booda gaafa isin deddeemtanii hojiitti gaggaltan jajjenna. San booda wanni deddeemus namni gaa yoo akkaafna jedhee hundinuu namni gara keessanitti dhiyaatu nama waa'ee keessan beeku ta'a waan ta'eedhaaf. Hundi isaayyuu hubannoo gara keessaniin fudhatee suuraa gara keessaniin fudhatee wanni ittiin deemu hundi wanni dhoskaadhaan deemu tokko hin jiru yeroo ammaa. Kallattii hundaa wanni tokko dhoskamuu hin danda'u.
dirree ba'ee deema waan ta'eef dirreedhaan bahee akka bareedaatti akka tolaatti ta'a yoo nuti mana keessaa tollee bakkeen tola jedhanii yoo diinqii tole golgeen tola akkuma jedhamu kanaafuu inshaallah yoo nuti tollee ol kaane nu toluu danda'a inshaallah warra toluuf rabbi nu haa taasisu warra barakatu rabbi nu haa taasisu. Jarri shaawii jaallatanii durumaa wajjin deemaa jiru. Akka carraa dheengaddaa galtee mircaa dheengaddaa irratti immoo ulfuratanii jiru. Keessaaqiin ulfuratanii jiru. Kana qabeenya kan keessan alhamdulillah jedha. Maashaallah jedha. Maashaallah. Maashaallah. Amma buusaan kun meeqayyoo barbaade jechuudha. Nama qabaannaan womaa laafaa dha hundinuu. Rakkoon keessan isinirraa ka'u. Amiin jedhame. Ilaa siimtuun gaachina taa'ee dukkana waan gartee waan rakkoo ta'u waan gartee jechuudha dukkana ta'e biyya kan keenya keessa rabbi haawuuf. Waan sammuu nu tattee wal nu kumachiisu rabbi nurraa kaasu. Rabbi nu haa barakachiisu. Amaanaa kan keessan itti kennitaniittu isin jala kanatti moo nu qofa tarii maluma ho'itii waan nurraa funaannachuu dhufanii laata jettuu laata yoo kana kan jettan taate dingata baddu yoo maaluu ta'e nu bagaafa ture isaan ugaata rakkoo qabdan himti yoo namni rakkoo qabdanii waan akkasii hojjetartanii dhuguma abbummaa itti kennine jirra. Waan dubbaan gartee jechuudha malee nu haasaa nu dubbaddaa nummoo gartee waan hojjetamu waa shiringii qabnu si irra buufataasuma deemna bunatti deemaarraa yoo rabbe xalayyaan keessa achiisa dubbatu gaaraayis nufa dubbatu. Amiin amiin. Rakkoo keenya rabbi nu halaalu. Akka gartee jechuudha gammaddanii bakka jirtantu kasa waa du'aa kadhachuudhaan alatti yoo hasaaftanii waa micciirtan taate micciiramni gartee mana keessan gala. Yoo bolee biratti shariika biratti godinyaa biratti waa micciiruudhaan kan qaamuu taate waa'ee dhimma kan keessan kana dhiiftanii yaa rabbi nu gargaari eessaan gargeessuma keetiin si haa gargaaru wasiila keetiin si haa gargaaru durbii keetiin si haa gargaaru obbolaa akaraatiin si haa gargaaru ati gargaaramuu qofa taayisi. Yoo kana taayisan yoo waa micciirte moo micciiramni mana kan kee galaa kanarraa bilisa rabbi sina taayisu. Amiin amiin. Amiin amiin. Jala rabbi nu haa barakachiisu. Sheewwali rabbi nu haa fayyisu. Buleessa keenya kana rabbi nu haa gammachiisu. Rabbi nu haa gammachiisu. Oli sina baasu gaa. Oli sina qabu. Ol nu haa qabu. Nu haa nassaru. Nu haa milkeessu. Nuuf haa fidu. Mabraatiin haa dhufu. Mabraatiin dhufee haa galu. Bismillaahi haa dhufu. Inni mabraatii fidu haa dhufu bismillah. Amiin. Amiin. Bismillahi mabraatiin gaaniin mabraatii dhufee dhaabatu. Gaaniin mabraatii diinii kan diinii dhufee isiniif dhaabatu. Allahumma salli. Keessanis natti dawwalanii namni natti himamee gandaayis akkasii waraqaa ganda galfameera jechuudha gammachuudhumaaf dhufne mataa achitti jiru qooddannaadhuma. Gammachuun kun immoo keenya jedhee namni hundinuu isa gara qeerroos inshaallah aariidhaan ittiin deeminaati hundayyuu hubachiisaa suutaa wal hubachiisaa kallattii hundaan wal kaafne isa kanarratti isa bakka hundaa qabnu yoo kakkaafannee hojjenna isinis immoo hin laaffatina. Dhimmi kuni hattaa buna keenya isin gizee waa karaa hojjetan bunumaa fi minaanoo gaffeechuu fa'itti ilaalleeti. Hattaa namni gaafa qoraanii gaafa siichi hortanii lafti kun lafa hojiis ta'uu danda'a waan ta'eef waan hedduu isaa yaaddanii waan hedduu isaa dalagachuudha rabbi nuuf haa taasisu.